bahee gaafa isheen achi biyya alaatirraa dhuftu ishee wajjiniin hoteela bulee hoteela qabatee waan isheen qabdu cufa isaa irraa guurratee naa dhufaana manatti deebi'ee gala jechuudha. Ani wanti safuun isaa achi ishee keessatti nafu seenetuma keessaa ba'a maanteef yemaannim jechuudha. Kan nama tokkootiyyuu seenetuma keessaa ba'e malee wanti keessatti hafu hin jiru jechuudha. So kan itti ofitti gadi naqxee raawwattee qoshaashaa baargitee qoshaashaa nama 99 ofitti gadi naqxee raawwattee buntinii kee baqaqaa kee kan baattee olii gadi hin deemtu ishee dubartittii ishee baalagee jechuudha. Baalagee ishee waan of gootu dhabde kan maqaa dubartii nyaattu osoo maatii ofii bira hin dhaqin osoo maatii ofii ijaan hin argin dargaggeessa faana afaan banuudhaaf hoteela qabattee raawwattee hoteela gandaatirra olii geessoortuudha malee kan maqaan si badee nuyiin wanti taanu tokko hin jiru jechuudha. Warri tidaarii keessa jirru wanti taanu hin jiru. Maaliifin yoo ooles yoo bules deebi'ee raawwatee manuma sanatti gala waan ta'eef jechuudha. Macheemmium zooroo beektu osoo isin ta'e maal gootu maaltu isinitti dhaga'ama maal murteessitu kanan jedhu gaafii isin gaafadha jechuudha. Gaafa immoo guyyaa lammaffaati irratti guutumaan guututti waan sana waan uumame sana isiniif han fide jechuudha. Rabbiin hanna arguudha dhugaadha dhugaa waaqa jiraata. Yoo waan hin taane gaafa inni sirratti raawwatu argitu maal jetta maaltu sitti dhaga'ama maal murteessita maali wanti ati jettu kan jedhu gaafii si gaafadha jechuudha. Namni kun maali jireenyi nama kanaa maalidha? Namni kun ilmoo qaba jireenya qaba tidaarii qaba. Yoo tidaarii qabaate tidaariin isaa kana dura maal ta'e hin diige moo amma waliin jira moo anoo jireenya akkamiin jiraadha jetteen talli dhalaa takka odoo dudda duuba fi dura isaa hin qoratiin nama tokko akkamittiin nama tokko faana baatee buluu hoteela seenuu akkamittiin gaafiidha jechuudha. Gaafii guddaadha. Geetaan gaafii guddaadha jechuudha. Waanan ijumaan ijatti dhugaa rabbiin tokkichi kan argu iddoo baay'ee jireenyi dhala namaa kan bittinnaa'u maanni waa'ee kanaan wal qabateeti jechuudha. Osoo walamanamummaa qabanu tokkoon isaa dudda duuba harkaa deebi'ee raawwate amanamummaa sana gaafa fashaleessu. Namni hin beekamu tarii dhaabannaa namaa laaltee jaallachuu dandeessa. Bifa laaltee jaallachuu dandeessa. Dubbii arraba namaa laaltee jaallachuu dandeessa. Uffannaa laaltee jaallachuu dandeessa nama tokko jechuudha. Hin beekamu itti sinaasisuu danda'a. Haa ta'u hoteela gaafa bulan ishee manaatirraa maal dhabani? Maalti itti hir'ate? Gaafa wajjin dhaqanii bulan sana hin dhuguu hin nyaatu waanuma dabarsa waliin dabarsu miti ishee mana jirtu faanas dabarsuu ni danda'ama. Boolla ishiisuu ni qabdu kunis inuma qabdi waan ta'eef jechuudha. Leelaan agar ምንም የለም. Wanta biraa wanti ishiin ofirraa qabdu tokko hin jiru. Dubartiin takka dubartiidhuma. Tarii wanti adda nama taasisu maal yoo ta'e uffannaa fi አይታወቅም ነፃነtii qabaachuu dhiisuu dandeessu jechuudha. Dubartoonni keenya shamarran keenya warreen gara biyya ormaa deemtanii dalagattanii maatiin keessan naaf dalagadhaa jiruu keessan jijjiirradhaa jedhanii sangaa gurguranii waan qaban gurguranii manallee ta'u gurguranii raawwatanii biyya ormaatti isin erganii wannummaa nuti isin dargaggeessa gandaa deemtanii yaabbattanii fi maaltu jira? Keessattuu yaabbattu yoo taatan immoo nama boruuf isinii ta'u nama boruu wajjin jiraachuu dandeessan nama boruu wajjiniin handhuura godhattee raawwattee dhaltee dhala keetillee wajjiniin guddifachuu dandeessu yoo wajjin jiraatte hoo. Neemuun bazzii asitti jechuudha iddoo kana keessatti ani fakkeenyaaf jechuudha fakkeenyaaf isin fudhadhee abbaan manaa koo osoo dubartii tokko faana deemee yookiin immoo dubartii tokko ishee alarraa dhuftu yookiin immoo ala jirtu wayii erekshinii wayii waliin qabaatanii ani mana keessan jira daa'ima qabadheetiin jira abbaan manaa koo nagatee raawwate bahee gaafa isheen achi biyya alaatirraa dhuftu ishee wajjiniin hoteela bulee hoteela qabatee waan isheen qabdu cufa isaa irraa guurratee naa dhufaana manatti deebi'ee gala jechuudha. Ani wanti safuun isaa achi ishee keessatti nafu seenetuma keessaa ba'a maanteef yemaannim jechuudha. Kan nama tokkootiyyuu seenetuma keessaa ba'e malee wanti keessatti hafu hin jiru jechuudha. So kan itti ofitti gadi naqxee raawwattee qoshaashaa baargitee qoshaashaa nama 99 ofitti gadi naqxee raawwattee buntinii kee baqaqaa kee kan
baattee olii gadi hin deemtu ishee dubartittii ishee baalagee jechuudha. Baalagee ishee waan of gootu dhabde kan maqaa dubartii nyaattu osoo maatii ofii bira hin dhaqin osoo maatii ofii ijaan hin argin dargaggeessa faana afaan banuudhaaf uteela qabattee raawwattee uteela gandaatirra olii zoortuudha malee kan maqaan si badee nuyiin wanti taanu tokko hin jiru jechuudha. Warri tidaarii keessa jirru wanti taanu jiru maaliifin yoo ooles yoo bules deebi'ee raawwatee manuma sanatti gala waan ta'eef jechuudha. Macheemmeewum zooroo beektu. Kabajamtoota hordoftoota koo akkam jirtanii nagaa qabdu nagaan qabaanii galata rabbii bakka jirtanitti nageenya rabbii isiniif haa baay'eetu hunduma keessanii fuuni isiniin jedha. Egaa kabajamtoota hordoftoota koo har'a waan baay'ee tokko jechuudha. Dhugaa rabbiin tokkichi kan na arguudha. Waan baay'ee gaafii natti ta'ee deebii dhabe jechuudha. Qabadhee gara keessanitti dhufee tarii wanni kun mana namoota baay'ee keenya jiraachuu danda'a. Tarii immoo jechuudha keessattuu namoota biyya ormaarra turtanii gara biyya Itoophiyaatti galtanii namoonni kana dura jireenya qabdanii jireenya keessan keessatti mudannoo isin mudatu akkasuma immoo nama tokko amantanii jechuudha. Nama kamiyyuu haa ta'uuti namni kun waan sana keessatti hin argamu. Nama kana nan amana namni kun anaaf amanamaadha. Isa malee iyyuu namni hin jiru jettee raawwattee nama amantee jechuudha. Amantee bakka guddaa qabduuf tokko gaafa bakka yaadde sanaa dhabdu jechuudha. Gaafa waan hin taane irratti argitu maaltu sitti dhaga'ama maal yaadda maal jetta gaafii jechuudha. Wanni kun maaliifin har'a mudannoo guddaa tokkotu na mudateetii jira jechuudha. Dhugaa rabbiin tokkichi kan na argu soba miti. Namoonni baay'een keessan gaafa mudannoo tokko akkasuma waan tokko gara keessanitti finnu waan viidiyoodha jennee raawwannee finnu isinitti fakkaachuu danda'a jechuudha. Dhugaa rabbiin tokkichi dhugaan rabbi yoon isiniin jedhe hin sobu jechuudha. Dhugaa waaqaa'ee kanaaf jechuudha wantichi waan dhugaadhuma irratti hundaa'e jechuudha. Dhugaa waaqaa waanuma dhugaa irratti hundaa'e har'aaf gaafii isin gaafadhe jechuudha. Osoo isin ta'e maal gootu maaltu isinitti dhaga'ama maal murteessitu kanan jedhu gaafii isin gaafadhe jechuudha. Gaafa immoo guyyaa lammaffaati irratti guutumaan guututti waan sana waan uumame sana isiniifan fide jechuudha. Rabbiin hanna arguudha dhugaadha dhugaa waaqa jiraata isiniifan fide jechuudha waan sana. Nama tokko hin amanta jechuudha baay'ee amantaa. Gaafa namni waa siin jedhe waan namni siin jedhe sana hin fudhattu jechuudha. Jecha nama sanaa malee nama sana amanuurran kan kaate osuma hanga nama kana biratti nama biraa isumaa nama yookiin immoo isheedhuma nama biraa dhiira biraa qabatee deemu yookiin immoo isumaa dubartii biraa waliin jiru gaafa argiteeyyuu hin amantu hanga ija keetii waan tokko isaanii raawwataa jiru yookiin immoo waan bakka namni sun waliin jiruuf maaliif akka ta'e hanga bartutti waan irraa nama sana itti shakkitu takka illee hin qabdu jechuudha. Garuu nama akkanatti amantu kana jechuudha. Nama akkanattiin bakka guddaa qabduuf kana nama akkanattiin amanamummaa qabduuf kana yoo nama sana bakka hin taanetti argiti waan hin taane irratti argiti namni sun yoo waan hin taane gaafa inni sirratti raawwatu argitu maal jetta maaltu sitti dhaga'ama maal murteessita maali wanti ati jettu kan jedhu gaafii si gaafadha jechuudha. Namni kun egaa dhiiras haa ta'u dubaras haa ta'u namni tokko jireenya qaba haa ta'u inni dhiiras odoo jireenya qabu intala takka faana gaafa wanta biraa jalqabu yookiin immoo sin fuudha karaa boruutitti si wajjin jiraachuun barbaada sin jaalladha garuu jireenya qaba ilmoo qaba maatii qaba mana keessa manuma sana keessa jiraataa jira jechuudha. Namni kana faana haadha manaasaa faana jiraataa jira ilmoo isaa faana jiraataa jira jechuudha. Garuu nama biraa alarratti sin jaalladha si malee jiraachuu hin danda'u. Si malee jiraachuu hin danda'u osoon si argachuu baadhee ani lubbuun kiyya nan jirtu turte silaa yoona badeen ture silaa yoona nama faana wal fixeen ture silaa yoona nama faana wal ajjeeseen ture otoon si argachuu baadhee jedhee intala dubartittiitiin jechuudha. Gaafa mana isaa jireenya isaa haadha manaa isaa ilmoo isaa manatti gatee dubartii biraatiin alatti akkasittiin ishee duukaa haasa'u isheen suni hoo jireenya akkamii jiraachuudhaaf deemti isheen amma akkasittiin isa waliin nama waliin teessee
namni kun gaafa dhaqee intala kana faana yookiin nama kana faana bahee raawwatee yookiin kaaffee yookiin immoo hoteela tokko qabatanii raawwatanii waliin bashannanuudhaafis haa ta'u waliin guyyaa sana waliin jiraachuudhaafis yookiin waliin buluudhaafis haa ta'u gaafa waan sana keessa dhaqanii namni kun duddi duubni isaa maali? Jireenyi nama kanaa maalidha? Namni kun ilmoo qaba, jireenya qaba, tidaarii qaba. Yoo tidaarii qabaate tidaariin isaa kana dura maal ta'e? Hin diige moo? Amma waliin jira moo? Anoo jireenya akkamiin jiraadha? Jettee intalli dhalaa takka odoo dudda duuba fi dura isaa hin qoratin nama tokko akkamittiin nama tokko faana baatee buluu hoteela seenuu akkamittiin gaafiidha jechuudha. Gaafii guddaadha. Geetaan gaafii guddaadha jechuudha. Waanan ijumaan ijatti dhugaa rabbiin tokkichi kan argu ijumaan ija kootiin argee gurra kootiin dhagee ija kootiin argedha jechuudha wantichi. So kanaaf iyyuu jechuudha jireenyi keenya yeroo baay'ee kan qisaasamu yeroo baay'ee jireenyi dhala namaa kan bittinnaa'u maanni waa'ee kanaan wal qabateeti jechuudha. Osoo walamanamummaa qabanuu tokkoon isaa dudda duuba harkaa deebi'ee raawwate amanamummaa sana gaafa fashaleessu. Namni hin beekamu tarii dhaabannaa namaa laaltee jaallachuu dandeessa. Bifa laaltee jaallachuu dandeessa. Dubbii arraba namaa laaltee jaallachuu dandeessa. Uffannaa laaltee jaallachuu dandeessa nama tokko jechuudha. Hin beekamu itti sinaasisuu danda'a. Haa ta'u malee osoo mana qabdu osoo jireenya qabdu akka nama jireenya hin qabneetitti hojiidhaaf bakka akkanaa deemin jira. Sobamee jechuudha bara hojiidhaaf bakka akkanaa deemin jira jedhamee beellama qabatamee dubartii qabatanii hoteela gaafa bulan ishee manaatirraa maal dhabani? Maal tittirrate? Gaafa wajjin dhaqanii bulan sana hin dhuguu hin nyaatu waanuma dabarsa waliin dabarsu miti. Ishee mana jirtu faanas dabarsuu ni danda'ama. Boolla ishiisuu ni qabdu kunis inuma qabdi waan ta'eef jechuudha. Leelaan agar ምንም የለም. Wanta biraa wanti ishiin ofirraa qabdu tokko hin jiru. Dubartiin takka dubartiidhuma. Tarii wanti adda nama taasisu maal yoo ta'e uffannaa fi አይታወቅም ነፃነtii qabaachuu dhiisuu dandeessu jechuudha. Nyaatsaannatii qabaachuu dhiisuu dandeessu. Dubartiin tokko hin beekamu jechuudha. Kanaaf iyyuu rabbiin dubartii hundumaafuu jechuudha qixuma godheetume waan hundumaayyuu. Wannummaa namti dubartii biraa deemanii raawwatanii alaa barbaadaniif. Wannummaa namti dubartii biraa ilmoo ofiif haadha manaa ofii manatti gatanii raawwatanii ala hoteela qabatanii bulan maaltu jira? Kun hundarra wanti nama geessisiisu maaltu jira? Ana gaafii guddaa kanatti kana jechuudha. Kana hundarra wanti nama geessisiisu maaltu jira? Takka ammoo jechuudha dubartoonni keenya shamarran keenya warreen gara biyya ormaa deemtanii dalagattanii maatiin keessan naaf dalagadhaa jiruu keessan jijjiirradhaa jedhanii sangaa gurguranii waan qaban gurguranii manallee ta'u gurguranii raawwatanii biyya ormaatti isin erganii wannummaa nuti isin dargaggeessa gandaa deemtanii yaabbattanii fi maaltu jira? Keessattuu yaabbattu yoo taatan immoo nama boruuf isinii ta'u nama boru wajjin jiraachuu dandeessan nama boru wajjiniin handhuura godhattee raawwattee dhaltee dhala keetillee wajjiniin guddifachuu dandeessu yoo wajjin jiraatte hoo. Neemuun bazzii asitti jechuudha iddoo kana keessatti ani fakkeenyaaf jechuudha fakkeenyaaf isin fudhadhee abbaan manaa koo osoo dubartii tokko faana deemee yookiin immoo dubartii tokko ishee alarraa dhuftu yookiin immoo ala jirtu wayii dheerekshinii wayii waliin qabaatanii ani mana keessan jira daa'ima qabadheetiin jira abbaan manaa koo nagatee raawwatee bahee gaafa isheen achi biyya alaatirraa dhuftu ishee wajjiniin hoteela bulee hoteela qabatee waan isheen qabdu cufa isaa irraa guurratee naa dhufaana manatti deebi'ee gala jechuudha. Ani wanti safuun isaa achi ishee keessatti nafu seenetuma keessaa ba'a maanteef yemaannim jechuudha. Kan nama tokkootiyyuu seenetum keessaa ba'e malee wanti keessatti hafu hin jiru jechuudha. So kan itti ofitti gadi naqxee raawwattee qoshaashaa baargitee
qoshashan nama 99 ofitti gadi naqxee raawwattee buntinii kee baqaqaa kee kan baattee olii gadi hin deemtu ishee dubartittii ishee baalagee jechuudha. Baalagee ishee waan of gootu dhabde kan maqaa dubartii nyaattu osoo maatii ofii bira hin dhaqin osoo maatii ofii ijaan hin argin dargaggeessa faana afaan banuudhaaf uteela qabattee raawwattee uteela gandaatirra olii geessoortuudha malee kan maqaan si badee nu'iin wanti taanu tokko hin jiru jechuudha. Warri tidaarii keessa jirru wanti taanu jiru maaliifin yoo ooles yoo bules deebi'ee raawwate manuma sanatti gala waan ta'eef jechuudha. Macheemum zooroo zooroo beektu.